deemuu dadhabne akka Oromoo maa wal dhageeffachuu dadhabne akka Oromootti maa waliin jiraachuu dadhabne nam lama maa taanee isin jechuu jiraara afaan Booranaa kun isiniin galu ja'a barka abbuttaa tokko edda gizee haasawu isinii watafassaru isinii wana isinii fassarra akka likki sii galu sii haayana sirrimatti numalee gurraaf guuri gurraaf guurradhu sirri gadhagasi likki caqasi itti fufi jaallee golcha dhengeedha ilaalcha abaarama oromummaa fi tolli ilaalcha lagaaf gad fakkaatuun garee Allahu akbar ilaalcha abaarama oromummaa fi tolli ilaalcha gandummaa fi naannummaa qabu sigale wonni nije ilaalcha abaaramummaa oromummaa fi tolli ilaalcha gandummaa fi naannummaa qabu akami kana kaisa qabsoonaa jaabar sa sigalu jira wonni nije chuje ilaalcha abaarama oromummaa fi tolle ilaalcha gandummaa fi naannummaa xaxame jalle golcha dhengeedha itti fufi tokkummaaf dhiibanii mooraa qabsoo Oromoo keessa seenaa gadhee irratti otoo seenaa gaarii namni qabu osoo seenaa gaarii namni qabu maqaa nama balleessuun dhaabbachuu qaba jedhee zoonum san keessaa tutu waggaa sadan irra kan haalli rakkisaan hedduun keessaaf alaan na mudataa jiru kaayoo haleessaatiif jecha yoo ta'e wal abaaruun nun baasu hoogganoota dhaabaa gameeyyii qabsoo kan waggaa 48 godhan isaan kan abaaruun heer dhaabaatiin alatti buluun seera alatti buluun wal deemu dadhabuun hooggana dhaabaatu irratti maqaballeessi. Heera ala buluu jechuun gandummaan deemuu numalummaan deemuu jechuudha. Islaama jaanii nama jeesu, kiristaana jaanii nama jeesu, waaqeffata jaanii nama jeesu, pirootestantii jaanii nama jeesu. Shawaadha jaanii nama jeesu arsii fi shawaa waliin kaasu arsii fi Harargee waliin kaasu arsii fi Wallagga waliin kaasu Wallaggaa fi arsii waliin kaasu gandummaa naanneessu summii abaqaaltu tokkummaa Oromoodhaan horkitu if keessa baasu gosummaan deemu wal nyaachisu jechuu bara siigalaa jira qeedhaan naannoodhaan wal jaaranii Oromoo tokkummaa humna dhoorkuu jechuudha bara ay delegatione tabara di dami torbarra dubbachaa ture tabara 45 keessa qabsaawaa turte Oromoon akkana jechaa dubbachaa bara sadeen kana saniin xaxamtee tokkummaa Oromoo injifannoo Oromoo qancarsuu irratti hongeessuu irratti dalagaa jirtu humna kanaa wajjin jechuu jira bara sasii galaa hibitame dhengeen jaa haasawa tana beeytanii miduru yaa girrisoch يا تفضل dhageeffadhu waan itti fufi golcha dhengeedha duulli adda addaa yeroo deemamu haaluma rakkisa akkasii kaanuyyuu ofiiyyuu isaa hidhama dhaabbii ta'ee ittiin turetti dhaabaa Oromoof qabsaa'uu dhorkameen hidhamaa dhaabbii itti ture yaabar haalumaan ani Oromoof qabsaa'uu irraa dhorkamee eenyummaa kootiin Oromummaa kootiin hoggansa kootiin ilma qayee malee ilma gandaa malee ilma nu malee jaanii qabsoorraa dhadhiibanii maqaan qabne nurra kaayanii sosso'uu na dhorkanii qabsaa'uu na dhorkanii haalaan hidhamaa keessa ture keessa jechuun jira shaneen nama qabsaa'uu Oromoof barbaadu ni jeesti ni miiti aangorraa dhiibdi jechaan turree nuti dhageeffadhu jaallee golcha dhengeedhaa itti fufi falmaa Oromummaa fi falmaa haala irra lubbuun kiyyalleen keessatti yeroo adda addaa sadarkaa miidhama adda addaatti narra gahe keessatti ijji dunuunfadheettini akkanatti deemuu qabdan heerri hojjetti kamuu qaba seerri hojjetti kamuu qaba wal faana yaa'uu qabna isto kabaaranii isto kofaarsuun gatiin qabu Oromoon akka Oromootti wal jal deemuu qabna qabsoon kunini bifa hamaatti deemaa jira qabsoo gar qabsoo gitaatti oofaa jirtu qabsoo kagit akkasiitiif kagit akkasii isa diasporaatiif isa akkasii isa barataa utuu hin jenne Oromoon tokkodha qabsoon kennu tokko boca sabummaa qabaachuu qaba ulka sabaa qabaachuu qaba fedhii murnummaatiin wal jala yaa'uu miti Oromummaadhaan wal jala yaa'uutu muraasa kan jedhu irraa kan ka'e waggaa sadan kan akka nam tokkootti danqaan hedduun na mudatee ture inni kunini
jirru mazooni sulletti waan ennulleen beeku waan ummati bal'aan naannoo san keessa jirulleen hindi beeku eegaa kan fakkaata haalan turan inni ammoo isatti akkana godhee inni fedhi akkasii qabaa jedhan kunini kabaja halee mooraa qabsoo keessatti nurra haquudhaa fi duula maqaballeessi nurratti aggaammate ture jechuudha. Hayyee jaalgollicha dhengee meekanumaan wal qabsiisee isinillee danqaalee isin mudataa ture haga tokko irraa tuquudhaaf kaastanii jirtu gamanumaan immoo yoo fedha keessan ta'eef hawaasni Oromoolee waan irraa quba qabu yookiis immoo akka miidiyaatti nullee odeessanuu qabnu akkasiin dhukkubsattanii turtan kan himamu mee dhugumadhaa kun kan jedhuu fi haalli fayyaa keessanuu yeroo ammaa maalirratti argama? Dhugaa dubbachuuf. Shaneen gizee hunda waa lama hojjetti. Hoggona ajjeesuu barbaadde ni dhukkubeessin jetti. Amala shaneetu nu beeka shanee namni ilkee shanee beeku nuyi. Shaneen guyyaa si jeesuu barbaadde ni dhibamee jetti. Libsi gooteetti dhukkuba ajjeesee jetti booda. Gowwaa barbaadadha deem gowwaa barbaadadha ni dhukkubee fayyaan keessa yaachisaadha haalli fayyaa keessanii hedduu nu rakkee gaafa shaneen sin jette dhaayisi gaafa shaneen fayyaan tee yaachistuudha sin jette baqadhu sijjeessu deemti booda maal jedha fayyaan dhukkuba saasaniitti jabaate busee ajjeese leeyda ajjeese koronna ajjeese maaltu ajjeese tana sin jetti shaneen jalle golcha dhengeedha hin dhukkubsanne akka isaan itti hoganaa baa'oodha galaasaa dilboodha aangoo irraa buusanii itti daawwiti ibsaa aangoo qabachiisan hin beektani na dhukkubee jee xalayaa barreessi naqin jedhini dirqii funya qurquritti galaasaa dilboo ajjeesuu kaanii gandaan wal ijaaranii qe'anii wal ijaaranii godinaan wal ijaaranii isin hin jenne beek gantaaniin jee gizee takka waatuu isin hin galleensa gizee qe'ee jenne qe'ee galchaa gizee ganda jenne aana galchaa gizee godina jenne godinaan wal ijaaranii jenne gandaan wal ijaaranii qe'ee wal ijaaranii galaasaa dilboodhaa na dhukkubanii hin dhukkubsadde hogganuu hin danda'u yoo jechuu baatte si jeesna jaanini qawwee mata qabataniitiif ka galaasaa na dhukkubee jee kan dhukkubne na dhukkubee jee barreessee lubbuun saarra lubbuun jirtu. Hai na kan dhukkubsatiin galaasaan na dhukkubee jee barreesseeti bar lubbuu ifite joollee qe'eetiin akkasitti mika daawwiti ibsaadhaa firee maashoo gidee aangarra korre. Jalgolcha dhengeedhaati si dhukkuba fayyaatee likkiin qabdu jaanii tanaan ajjeesuudhaaf karoora isaan baafatanii deemu jiran ifa sii galuu qabaa jechuudha. Jaalle golcha dhengeedhaa maal jee duuba? Na dhukkubee jee? An dhukkuban qabu jee? Isarraa yoo dhageenyee guurii gurraa fudhadhu nu malee gurrarraa fiyaasii dhageeffadhu. Waa'ee dhukkubaa inni jedhu murna justification argachuu fedhutti jira. Qaabsoon irra dhiibnee moggaatu baafnee uummata Oromootiin jedhuuni isaantu waan hin tolleefi qabsaa gameessu waggaa 30 har'a qabsaa yeroo utuunni kabaja qabu dhiibdee qabsoo sadisa irra moggaatti baafte. Ani jaal abaluu dhiibee baasee shiraan baasee gabaaf baasee jedhee qilleensitti dabsuuni dhugaa kan kee yoomiyyuu ni haala. Akkuma Oromoo biratti salphanneefi dhugaa jira aguugee shiraan daboolee dhugfataa. Isum kan waliin rakkoon kiyya rakkoo fayyii qabaatii miti. Rakkoo kiyyini rakkoo sakoolojikali hidhama dhaabbii ture ani waggaa 3 irra mooraa qabsoo keessatti. Hidhama ammoo ani dhukkubsanne jaa warra aangorra na dhibuuban warra dantaa addaa qabu. Warra qayyummaan deemu, warra gandaan deemu, warra bilisoomuu Oromoodhaan barbaanne, warra qabsoon Oromoof dura deemuun barbaanne, warra diinaa wajjin hidhata qabu, tooftaa justification itti uummatanii tana ta'e tanaan du'e jaanii uummachuu barbaadaniitu ni dhukkube jee haasee malee aan fayyaa nagaan qaba bara 3 hin dabre hoogganuu na dhorkaniiti waraana kana keessatti lolchiisuu na dhorkanii waa hunda na dhorkanii harkaa miila kiyya na hidhanii sochina kutani dhaabbata hidhaa keessaan ture jaabar woboon diigamte jirtuunu malee gizee siin jennu yattee qofaltaami giirootiyya giirooyye giirish akkamitti qogassi seenaa jira
Siliqim sama jira. Giirootiya. Akkami dhab si jechuun ni jira. Xiqqoo laphee kanarratti dhab si jechuun ni jira. Akkami waa xiqqoollee taatu wata bayyanu si ta'u jira. Adda si ifuun ni jirti wanni takka takka. Yoo sinifnes rakkoo miti itti fufna. Dhaggeeffadhu waan jalli golicha dhangeedhaa jiru. Rakkoo dabaa hoogganoota dhaaba irgaye kaayyoo Oromummaa irgaye dhaaba waliigal irgaye uummata Oromoo irgaye isammoo woboollee irga sana guyyaa afuriif wal dhabne naafistaafonni zoonii wal dadhabne qondaalota woboo garnam 60 jaarolii biyyaa naannoo keessatti argaman jaarolii bebbeekamoo nama gara 65tiin aduu guyyaa afurii qorri guddaan taa'ee himanna himadhee Yaw, afaana Boorana xiqqoo isiniin galu jennee shakkina. Wanni inni jechaa jiru rakkoon nu idduutti uumamte tun hammaachaa deemurra. Qondaalota woboodhaa nama 60. Manguddoota amanamummaa qaban kan ganda keessan nuti qabsaa'u jirru nama 65. Guyyaa afuriif walgahii gaggeessinee jira. Namiidhanii na dhiibanii roorroo na gaggeessanii cunqurfaman irra qabsaa'u na dhoorkanii. Dhugaaf dhaabbachuu na dhoorkan jeetiin uummatatti madhayya. Maal jeen uummanni? Itti fufii jaallee golchaa dandeedha. Na dabsanii jaallan kun kaleenattuu dhaleenattuu guddisee Oromoon. Na dabsan hogguu jiru karaarraa nama eessan jechuumi cubbuun adda lagan jechuu isaati. Adeemsa na kutan jechuu isaati. Qabsaa'uu na dhoorkan jechuu isaati. Haqa na dhoorkan jechuu isaati. Dhuga na dhoorkan jechuu isaati. Imalarrana hongeessanii jechuu isaati. Kaayoorraa kaayoo biraan nameessanii jechuu isaati. Gurra si calawu itti fufii jaallee golchaa dhangeedha. Beekaa ani kursaa adda bilisummaa Oromoo irratti miseensa gumii saba ta'een filame isaan kanas guddisuun kiyya jalatti guddatanii sadarkaa kana dhufanii qaabsoo keessa qodaa caphana godhanii moggaattuu na qabanii na miidhanii sakoolojikaalii tochi na godhanii hidhadhaa godhanii jedhee uummatatti walimanne guyyaa afur walimanne gaaf guyyaa shanaffaa uummanni boo'ee dachi kutee goota kan magalaafattan ma ajjeeftan isaan tuqur qalbii miidhamaa miitan uummata Oromootiif maal irrigdan jedhee dhugaan kan qoota'ee dhugaa sanammoo kan qofaa miti jaallawwan biru kanneen waggaa dheeraa qabsaani gaaf dhaloota kootii warra qabsoo jiru nama akka kabajama jaal dhugaa saba kakkoo nama akka jaal dhengaddu bira wareegame jaal dhenga Hussein Kulaa nama akka jaal Gaayyoolee Jiloo nama na dura baatii jaatorbu waggaa tokkos qabsaa'e nama akka jaal jaatanii kunnu isaan kun hunduu diin jedhanii bifa Oromummaa hin calaqqisiifneen waan gandu tokko keessa saba tokko gosa tokko keessa dhalataniif gameeyyiin akkasii walitti marsanii tappeella diinummaa isaan hin qabne maqaa balleessanii diinummaa irhaanii haala san keessattuu mormee jaallan kun jaallan ganamaati jaallan kun diinaa miti seena qabsoo balleessa jirtu hoogganoota dhaaba cufa hadha jirtu hoogganoota dhaaba cufa maqaa diinaatiif tappeella diina irratti rukutaa jirtu inni kun Oromoo biraatti eebbifamaa miti gochaan keessa dhabaaramaadha gocha abaarfan fudhadhu haal kanaanis waliin hojjechuun nu dhiba seenattu na dhiba seenattu kaleen hanqaaqe jaallan kun dabaan dhiibdanii isaan dhiibuun ammoo guutuma guututti uummata dhalatu godin kibbata hundayyuu ga'ee fi seena kalee isaan waggaa 30 qabsoo kanaaf gumaachan keessa dhiibanii baasuu nutti fakkaate falmi ani jaallan gameeyyi kanaaf falmi kan ka'e sadarkaa ajjeettee achaatti mooraa qabsoo keessatti yeroo shanii Allahu akbar. Shaneen hoggansanii jeesti isiniin jennee isinitti nimne. Shaneen qabsaawwan jeesti jennee isinitti nimne. Shaneen gameeysanii jeesti jennee isinitti nimne. Shaneen qabsaawaa dhugaa haqaa Oromootiif qabsaawu ni gattii jennee isinitti nimne. Ajjeechaa tarshan yaaliin irra godhame jaabar. Ni dhageessaa. Mi maaltu hafe? Namni gollicha dhengeedhaa tarshan ajjeesuu barbaada. Oromoo kan bilisoomsuu barbaada. Namni gollicha dhengeedhaa tarshan ajjeesuuf reebe Oromoo kan ajjeesuu irraa deebi'a.
namni gollicha dhengeedhaa ka qabsoo oromootiif bosona keessatti muka nyaate nyaara nyaate maali shuumoo nyaate shuuroo nyaate gaara gale qabbana keessa sossoe waa meeqa arge ajjeesuuf tarshan numalummaadhaan jechuudha beeka gantummaadhaan hoggansa harkaa fudhachuuf tarshan ajjeesuuf tattaafate oromoo kan bilisa baasuu deema oromoo kamiif qabsaawa saba kamiif qabsaawa amma namu wadda baree bara kawdni wayyaaniif qabsaawaa jiru dubbiif jechu jirra malee dhageeffadhaa jaalle qulcha dhangidha tarshan ajjeecha gaamii killinga sessinee yaaliin ajjechaan irratti raawwatame ture eega jaalti dhugaa dubbachuudhaafi dubbichi goollichi fayya dhabuuf aangoo irraa fudhanne otoo hin ta'in waan nuti qabsoo keessayyuu hin barbaachifne fakkaatti murni kun murni fonkolchi raawwate heeri irratti fonkolchi raawwate seeri irratti fonkolchi raawwate sagantaa siyaasa irratti fonkolchi raawwate yaadni sallee uummanni bal'aa yaamee kan godhuun keessan daba jaallan diini san jettan sun nu jaarsi biyyaa diini ta'uu dhabu isaanii adda baafna yoo isaan diini taate diinummaa walumaan irratti murteessina jedhe uummatii jaal dheenge jaal gaayyoon jaal dhugaasaa jaal jaatanii kun waame gaaf uummatii waame gaaf jaarsi biyya kawaamu akka jaja zoonii goollichaaf jaarsi biyya kawaamu jedham jaarsi biyya hin waame walii waamne gaaf ammoo jaallan kun waamichi uummata bal'aatti uummataniitti diinummaa gartuun isaan jibbirratti raggaasan mormachuudhaaf fuul jaarsi biyya propaganda bira uumanii warri konkolaataa jeesh keenyaa himuranii beekima bakka tanatti haasawni osoo flowing isaas deemu qut godhan jechuudha. Qut warri qut warri waamur warri waajjees warri hinaaftuun warri bololtuun warri beeloftuun dheebottuun aangoodhaa naannummaa gantummaan tadeemtu tun ni muran amma bakka tanatti beek haasawni walirratti deemu guzee muramini beeksisa. Jaalle golcha dhengeedhaan baas parsantii 75 haasawaan keelloo miidiyaa irra godheerraa narraa muranii jeeti shariican isaatti himaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan miidiyaaleen addunyaa Itoophiyaa keessa jirtan hundinuu jaalle golcha dhengee barbaada haasawasaa guutuu uummataa gabbaasaa isiniin jennagaa. OBN maal goota barbaadi baasiga. Bakka jiru baas eege keelloonu Ameerikaa taa'ee golcha dhengee baasuu dande ati OBN biyya keessa jirtu maala baakeeti goota baasi bakka jiru mana abbaanoo misara OBN baasi akkanatti akaaqaaf osoo hin agaanuti kunoo nuti kana keelloo miidiyaan Ameerikaa jiru eegaa wagganaa shaneedhaa baasee dubbisuu dande ati ka biyya keessa jiru barbaadi baasiga maala baakeeti nu goota yeree yookaan mandinoo misarao OBN maal dalayda teessee baasi bakka jiru fiti ummataaf haasawasaa guutuu dhageessisi OBN qabsoo jechuun tanaga haqa jechuunis tana ay OBN mootummaa tiyyaatiin tuquu injiru nu bira nuti mootummaa tiyya ummata anna biratti mootummaan ummatanaaf haqa dalayda siin farsa hatta siin saaxila ustaa siin hima akkuma OBN kana eega keelloo miidiyaan biyya alaatii isa dubbisuu dande ati ka biyya keessa V18 deemtu hoogganaan OBN maal naa gootaati mandina musaraalingine maal abbaa keetiin naa goote V18 dhaan magaalaa keessaatti naa deemtu tun maal naa godhaan baasi deemiiti maal dalayda moo atis jaraa hojii jirta baasi deemii dem basi gollicha dhengeedhaa basi dubbisi parsantii 75 narraa dhokatee jechuu jira gollichi dhengeedhaa parsantii narraa dhokate jakwana OBN biyya keessa jirtu faanaan biyya keessa jirtu ETV biyya keessa jirtu miidiyaa prime miidiyaan hundi biyya keessa jirtan barbaada baasaa ummata dhageessisa ustani biyya keessa taa'uun keessan mindinoo miidhagmananya basa mali Ameerikaa jiru dubbisu jiraabi ati ka Oromiyaa keessa jirtu akkamiin barbaadeen baasne bakka baasiga yoo baasuun dandeenye bu'ii bakka sanirraa ka baasuu danda'u irraa taa'u
واي ورد واي سرا قبابتو خدا لين أمتاف وشرور يلم في أي تي كبتني مقالا خيسا في جتشاولون دليتو دليتا دلك أمتاف بوتا بوي دلقو يندتي خدا لقو تعرفو قرطان أبان على انجرتو أورو أبان تكفورة انجرتو نمو فولكتا خردن دي تدبري قولي چباسي آسوي چيسي أمتا دي ايسو داي باي اوخان كيسا وشرور انجرتو خقب سوين أمتا خينياف كيلو ميديان أمريكا تايا آسوي سيسو أتي أوبيين ناس كيسا تايسي مال نغوطا نوتي مدينة مسرالنا باسي جيلي چدنگه دا حاسا يسيسي فيدي أمتا فدوكوا قب سوين چونتا نگا Ustaz tumawan injir reasi dabarsan utin olini sinjachu barbana ye chobiyen ninis dalaga warri media biyya keessa jirtan eega himatenni eega ni dhammate haqaaf qabsaa'u jirra eega jenne haqni haquma baqa nutif ganaman seente galgala seente dalaga dantate we don't care dalaga sirri dalayda dalagi hindalaydu warra dalaguf hiqirra obiyennin Kello media na chita hai zoni ki baat jale kol chadenge na tu bis aati vivinde vyada mana te ise mal na ko jirta what the mal na ko jirta million make malak ni make isni radangale mandino masara mal dem barbada gol chadenge da fetu milandaki fetu media andaki fetu wan fetendaki hasawni ninarramu romeje ummata timatenu birage khun OBN media gurte fidde ummata afnu dagaysisu qabda dam sakhenya khun disu hindagaysisu ya nasir rabbobowten hoggansa OBN khunta ushururu elam tanarad khaqabsoynu ummataf khaqabsoynu dugafi khaqabsoynu angona majalak abufi miti Baka abban tiaqa kha V18 demu qabu V18 ademu male V18 dema huji dalagu yon tandenye sababni ati V18 demtu hinjiru boy kha V18 dan dalagu dandaw kha V18 dan deme hojjachu dandaw irratabahu OBN mach barbarellam amadi qofanu garsisa olun indalaytu madabar nota jarame qofanu garsisa olun indalaytu information aduga kham mutakhaysa jiru khawman tiku kam bakka jiru barbadani fiddani bastani ummata afsatilu dirqama khaysani sansur wanni yattantana samitolla indalaydutu ay sarab dema gollicha denge barbada fida ummata afdagaysisa OBN من أبانو مسراو زنابون ما لباخيتي دليدا V18 عندمته ما لو دليدا نوتي من دنو مسراو ما لو دليدا نوتي يو حقا ومتا خدوخت باسون تندني يو دقاشني دا ومني برباد ومتا دقيسسون تندني يو جبوشني دلقو جرتو ومتا دقيسسون تندني Yo shirashanin dalegu jirtu ummata dhageessisuun dandeenye atu media shaneti jechuudha media oromoti miti media mootummaati miti jechuudha do your work zinabu hojjedhu hojite gadhiisi yookaan resign godhi namni hojjetutti haa dabru qalaada sii kannamtee miti ooruuteetii miti wanni ati achirra teessuuf hin jiru haqa ummataa kakeelloo miidiyaan Ameerikaa taa'ee dhageessisu ati as keessa naa teessee yoo dhageessisuu hin dandeenye maal naa gootaati miidiyaarra naa teessee hoogganaa taate keenya gutees akkanatti tiimnaa jechuu nuti haqabsooynu ummata keenyaafi haqabsooynu saba keenyaafi wanni asirraa galgaluu nuti iyyinuuf OBN dalagaa dalaguutti hin jirtuuf iyyuu jirraar nuti mindaatti nyaatta V18 deemta bakka feetetti farramtee jiraatta akka feete sossoosta dalagaa dalaguutti hin jirtuuf asii iyyina malee maaltu asii nu iyyisiisa nuti hangawaa mootummaatti baru hangawaa mootummaa asirraa akkanatti iyyuu ni jira
Leencalloo saba keenyaa qabnaaf iyyinaa bara sirraa. Irrina isinum tanguutu jirraa bara sirraa. Badii isinitti jirtan uummatarra dandamuuf asirraa dalaynaa arnuti. Dhugaan tanaa jechuun ushururu eellamtan irratti. Abbaa feete taanaan haqa keetiin dalayta haqaan hattuun aangoo qabattee diinaa hojii dalaytu tamuu taanaan abaddan barana abaddan aangoo irratti ittiin fuftu abaddan Oromoo gowwoomsuu hin dandeessu hattuudha aangoo irraa bu'isiin jenna jechuun nuti. Waliin dhiisnu tana irratti waliin gadi baana jechuudha. Bacirrash abaddan biyya keessa teenyee isinariine isiniine mana murtii isin dhaabne ummata keenya injifachiisne qabsoo ce'umsaa tabadhaadhinaa tana dhugoomsine Itoophiyaa moohatte lalisne Itoophiyaa keessatti abbaa taanee jiraanna malee gadi galoon kara lama taphatu ka jaakkeeta lama uffatu ka diinaa hojji dalaytu qabsoo sabaa tana gowwoomsu irratti qabsoo sabaa tana hongeessu irratti bakkayyuu keessa V18 sossootee hojjechuu tasuma calin jennu reefka obboleeyyan keenya dhiiga obboleeyyan keenya qabsoo obboleeyyan keenya qabsoo qeerroodhaa qabsoo uummata Oromoo ta'aangoo tanatti uummata kana fiddeetu nu dhagama walitti hin dhiisnu jechuu tasuma walin barree jechuu nuti akkuma diina arrabsinutti nu keessa hattuun jiraannaan hattuu jennaan jechuu nuti hin dhiisnu. Tanaaf qabsoofna tanaaf wareegama kafalu jirra. Wanni nuti barbaannu taaddaan jirtu moohachuu uummata keenyaa barbaanna. Injifachuu uummata keenyaa barbaanna. Kaayiloo miidiyaan Ameerikaa taa'ee gollicha deengee dubbisuu danda'e maal abbaa keetiin nagoota OBN as teessooti. Zinaabu min abbaan oomishu saraallinya as naa teesseeti. Maal nagoota as teessee? OBN irra teessee maal nagootati? Wal dhiisuun teenyu jechuudha. Waluma dhiisuun teenyu jaakkeeta lama uffatanii mootummaa kana keessatti sossoo'uun hojjechuun tasuma hin danda'u. Hattuun malaamaltummaadhaan tacuubamte kan kara lama taphattu kan saba kana hongeessituu barbaadu tasuma wal dhiisuun teenyu. Akkaan irra zinaabuu kaasetti takka wal kaasuu teenya jechuudha hunda keessanuu. Walin barree jechuun nun barreera. Nun barree jechuudha gusa. Tasuma wal dhiisuun teenyu jechuudha. Abadan hararaa asirraa iyyuu hin qabnu nuti. Nuti isaan gawaa mootummaati. Akka namayyuu mana keenya keessa callisnee taa'uu ni dandeenya. Cal jannee taa'uu ni dandeenya. Taayyee danda'a ganamaa galgala wanni arraba guurratuuf qabsaa'aa maqaa ta'eef. Haayilu addunyaa ganamaa galgala wanni arraba guurratuuf qabsaa'aa maqaa ta'eef. Aan ganamaa galgala wanni arraba guurratuuf qabsaa'aa maqaan ta'eef. Aangawaadha nuti jennee makiinaa nuu kannamteefi mana nuu kannam jiruudha jennee callisnee mana keessa buna dhugaa halkuu buluu halkuu callisuu Facebook irra waan deemu itti dhiisnee taa'u ni dandeenya. Ajandaa dhufu hundatti callisuu ni dandeenya. Aantumma qabnaaf lolla. Aantumma qabnaaf qabsooyna. Aantumma qabnaaf aarsaa kafalu jirra. Hararaa miti ka qabu taayyeen. Hararaa miti ka qabu haayiluun. Hararaa miti kaniinaan qabu asirraa ka iyyu kun. Qabsoodha. Eenyu ati kamana naa rafee ganamuu V18 naa deemu. Ka bakka feeten naa nyaattu san ati maali? Min sila wankino. Maal maqaa taateef eti? Maal maqaa taateef? Nuuf bititu maali siif maali? Nuuf mootummaan tun maali siif maali? Akka aarsaa olirra kafalletti. Akka wareegama walirra kafalletti. Akka adda teenya diinaa kanninetti. Mootummaan haaraa inni dhuftu jaaramuu baannaan balaa buutaa jechuudha. Bakka iyyuutti hattuudha wajjin caasoon nuti wal qabuu teenyu tan bakakkaa biraa fiddu jechuudha. Hattuu wajjin. Caasaa hattuutii wajjin. This is a fight we are going to fight it.
akka qabsaa'ota kabakka jiru khadinaaf addeef kannee galgalaa ganama shaneereef maalinni ati kamanan arafu maali siif maali mootummaan nuufoo maali ummanni kun si maali nuufoo maali eegan riba feeta kennin riba liqimsii galii manarrafi aangoo irraa bu'i ka aangoodhaan hojjetee ummata tajaajilu ummataaf haa dhufu that is our request sani ka ummataaf hojjetu aangoo irratti haa dhufu sin fakkaata hanga arraa qabsoo gaggeessine keessatti injifachaas geenya insha Allah rabbii tokkicha qabannee qabsoo amma booda gaggeessu ta'in takkallee hanga haqarra jirrutti hanga dhugaarra jirrutti hanga rabbi qabannee yaanutti qabsoon nuti injifanne jirtu sin fakkaatte we will win it sin fakkaate do your job sin janna jechu miidiyaan keessaa mootummaa taatan hundi ararrin jiru kanarratti if I were silarran zinabu rat alaqate I will fire him right away boru ganama fire goda zinabu an boru ganama qalat ninjiru የናት እርሻ አይደለም የምትቀመጥበት የህዝብ ተቋም ነው ለህዝብ ለሚሰራ ሰው ለቀ መውጣት ነው እሹሩሩ የለም እዚህ ላይ አራራምን እንጅሩ ከነረት that's it በቃ this is it አራራምን እንጅሩ አባ ፈይተተ አራራምን እንጅሩ ኡመታፍ ቀብሶይና ኡመታፍ ወጀና ዱጋዳን ወጀቹ ቀብና እሹሩሩ እንጅሩ ኢኑ መንጅሩ ታና ጃላ ሰራራምቴ ሙረሙ ቀብዲየቹ we will see each other አኖሶ ሐላፊ ዛቴ ገነመ ቦሩቲን ፋይር ጎዳና ዝናቡ ገነመ ቦሩ ጫሳነች ከይሰ ወልጃርት ጫሳነች ከይሰ ጉርሞይ ጫሳነች ከይሰ ደምት ተነመ ሸኔራ ዱበቱ እንዳለ ዶርኩ በርባት ተነመ ወንታው እንዳለ ዶርኩ በርባት ተዋን ሸኔዳ ሁን ተደይሱ በርባት ጨምላቃ ጭምልቅልቅ እዛ ውስጥ ተከራምሮ በጭራሽ እንተወየቹ በጭራሽ ኡመታፍ ቀብሳው ጅረታናን ኡመታፍ ቀብሶይና ገንዳፍ ቀብሶይና ታናን ገንዳፍ ቀብሶይና ኢኑ መንታውኩን ሲታው ልቅምሲ ሲታው ባትዋቀስ ሐራራ አስራኑ ዱቢሱን ቀብኑ ድርቂዳ ነምኔ አስራኑ ዱቢሲሱ ጅሩስ እንጅሩኑት ጫልጀኔ ታው ደንደኛ ጫልጀኔ አከነሙ መነሳቲ ቡና ዱጌታው ጅሩ ታው ደንደኛኑት ማልቶ ሲኑ ረከኖ ዱቢሱ ጅረ ሀዶዲ ሰባ መቃቀምኑፍ ላላ ሰባ መቃቀምኑፍ እንጂፈኖን አርከነ ኩን አካ ሐቱዳፊ መላመልቱማ መላመልቶታ ኔትወርክ ዳ ማሊን ቀይ ወልጃርቴን አካን ይፍኑ አርካን ባኔፍ አኮ ኦሮሞን ሞሐቱ መሌ ሞሐተምቱን ታኔ መቃብር ባኑፍ አኮ ኦሮሞን እንጂፈቱ ታቱ መቃብር ባኑፍ ሰኒፋሲ ይይና መሌ ሐራራን አደትኑ ከፈለሜ አስራይ ይኑፍ ተከን ጅርቱ የቹ ተክ so hujii teessan yoo hojjettan ulleen hafuura fudhanna hujii teessan hojjedhaa warri miidiyaadha hojjechaan jirtan gollicha dheengeedhaa miidiyaan Itoophiyaa keessa jirtan hundi boru ganamarraa osoo ta'in ammarraa bakka jirtanii barbaaddanii sarditanii baastanii parsantii 75 irraa kutame tanni jechuu jiru tana ummataaf gadhiyeessuun dirqama keessanii jechuu gadhiyeessuu dadhabnaan ammoo isin heeraaf dhiyeessina nuti hanga isin aangorra teessan irraa buutanii warri achi hooggantanutti abadan hafuura fudhachuun taa'u jechuudha abadan ሶስት ጃኬት ለብሰ መንቀሳቀስ አይቻልም ሙምቻ ሚኒስተራ ጅባ ጃርሜ ወገኑ እንደንደይሱ ሙምቻ ሚኒስተራ ጅባ ጃርሜ ሚዲያ ዳ ወልቀበቴ ወገኑ ታሱመ እንደንደይሱ ስትንገት ዱፍናይቱ ረጋአቲ ቀብኑ ወጅን ተቲረት አባ ፈተታት ሲሳት ኢላይቹ መታፍ ሎላ ወሊ በኔ ጅራይቹ ሎላ ኡመተ እንጂፈቺሱዳ ሎላ ሀቱ ዳበምሲሱዳ ሎላ ሀቀሞ ወቺሱዳ ሎላ ዱጋሞ ወቺሱዳ
lola kashlabbe fi warra jaakkeeta lama sadii hin taphatu dhabamsiisuudha kana wali bannee jira kana wajjin dhaabbadha jee naani wali baataa jechuudha abbaa feete taanaan that's it kana ala ammoo mootummaa kanaan ceesisa jennaan anaa wajjin tumsa Oromoon ceesisa jennaan anaa wajjin tumsa hattuun dhabamsiisa jennaan anaa wajjin tumsa faradduun dhabamsiisa jennaan anaa wajjin tumsa sabaan injifachiisa jennaan naa wajjin tumsa jaakkeeta lama sadiin uffateen dhoorka jennaan naa wajjin tumsa wanni itti wal dhabnu hin jiru jechuudha dinnaan ammoo naa wajjin diina የጊዜ ጉዳይ ነው መጣልሃለሁ ሲንጀቹ በርባዴት ይገባል አይደል አባዬ አካዚ ወልወቹን ጋሪዳ ጎልቸ ደንጌዳ ማልጄታፈ ደገፈዳ ኬንያ ኮንኮላታ ላምጉቱ ወራኒ ኬንያ ነሚጃታማ ኬስ ጅሩን ዱፌ አሼኪ ኢሳኒ ወይ ቆንዳሎቱ ወቦ መሰኒ ቀበኒ ገርብያት ገልቹ ጀደኒ ፕሮፓጋንዳ ዳራ ኦፈኒ መቀበሌስ ጃርስ ብያ ከበጀመሱለ አኳኒ ሚዲን namoota hedduu maqaadhaanii abalu faandiin jedhanii jaarsi biyyaatu doorsifame roorrifame eega jaallan duuti diinaa miti jettee mormachuu dhuftu suni waamichuu mataatti dhufanii ani dhufee isaan dhufanii istaafi dhufuu didee isaan akkanaan sagantaan sun fashalee akka kanaan jaarsi biyyaa jaallan afaan say waame nuka waamneef rakkoo isa waliin qabda yoo jiraatu furuuf dhaab waamne isani tol jettani waamichi jaarsi biyyaatu waatanii jirtu ammoo warri kale diin isanii jedhu dhufuu dide akki sindiin hin ta'in uummanni akka uummata Oromootti isanii barreerra warri isantu dhufuu dideetti yaadi diinummaa qabatanaaf dhufuu didanii jedhe uummanni naannoo jaallan afransan isan har'allee qulqulluu warri jaarsi biyyaatu dhufeettini waan jiru jaarsi biyya waliin haasee fixachuu dideetti rakkoo qaba isin rakkoon qabdan jechuudhaan bakka ani yeroo sana jajalluun kibbaduwetti ani wabii isaanii ani raga kan hundaayyuu beeku anasi nam diinaatum sina fakkeessanii ergasi duulli adda addaa ifaaf dhoksaanirratti deeme hanga sadarkaa ijjeecha lubbuu naangaani dubbichi fayyada buutuun ta'ini walumaa galatti fonkolchatti nurratti raawwatame fonkolchaan nurra raawwatee garee wayyaaneetiin siyaasaa bicharraa fonkolchatti raawwatame guutuma guututti Oromummaa irratti fonkolchatti raawwatame Oromummaa irratti fonkolchi raawwatame qabsoo Oromummaa irratti fonkolchi raawwatame guutuma guututti irratti qabsoo irratti fonkolcha raawwatame gizee jab fonkolcha kagaggeesse diina wayyaanee wajjin dhaabbate wayyaanee wajjin injifannoo Oromoo geessu barbaadu qabilisummaa Oromoodha ammas akka fiinxan baane barbaadu joollee qaya wal jaarte joollee nu malee wal jaarte joollee gandaa wal jaarte taqabsoon tun akka fiinxan baane barbaadutu fonkolcha nurra gaggeesse akka mootummaan kana wajjinis qabsoofis wahuma takkaanuu nuti bu'aan qabaanne nu taasisu irratti aarsaa kafalee jechuu jira sirri dhageeffadhu inni kun fonkolchiin irratti raawwatame isum dhaadii irratti raawwatame isum hogganoota hedduu irratti raawwatame kan siin jedhatallee hayyee jaal gollicha dhingeemee kanumaan wal qabsiisee yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan keessatti waan dhibii hedduu akka jiru kaastaniitu jirtu gama biraatiin garuu kana keessatti kan ka'u odeeffannoo nuyi qabnuutiin nu hoggani jennaanii nu didani jechuudhaan yaadonni akkasiin ka'u kun dhugaadha yoo dhugaadha ta'eef maaliif diddan ila nu hogganii ila isaan nu hogganii kan jedhan barbaadanii osoo yakki raawwatamu nu hogganii jedhanii hoggansiisaan nu hogganii jedhanii barbaadan ammoo osoo yakki raawwatamu maaltu ta'ee hogganuu dide gollichi dheengeedha maaf hogganuu dide shane maaf baqate yaa Oromooti ya guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu tun qoftiin nama sammuu wal daleeyduuf gaada shanee jalaa galuuf qabsoo badhaadhinatti dabalamuuf wayyaanee dhabamsiisuuf shanee dhabamsiisuuf qabsaa'u irratti tun qoftiin gaada nama dhugaa Oromummaaf qabsaa'u abbaa fadhe taanaan dhageeffadhu. Ragamuu osoo haqni badee dhaaletti hooggansaa osoo haqni badee dharri lafa dhaaletti osoo dhugaan Oromoo baddee dharri nu maleedhaa lafa balleessetti jechuu jira dhageeffadhu. Gaaddisa caayaa shiraan guutame jalatti. Gaaddisa caayaa shiraan guutamte jalatti. Caayaa cubbuun guutame jalatti.
caayaa cubbuun guutamte jalatti caayaa abaarsa malee eebbiin jirre jalatti bakka Oromoo caayaa abaarsa malee eebbiin jirre jalatti yaa Oromooti dhageeffadhu caayaa abaarsa malee eebbiin jirre jalatti caayaa cubbuu malee dhugaan keessan jirre keessatti dhageeffadhu jiraachuu dadhabee qaamu fi tokko abaaree qaamu fi tokko miidhee akka diinatti miidhuu jiru. Qaamni fi qaama fi tokko abaaree qaamni fi qaama fi tokko miidhee bakka shirrii dagaagetti keessatti yeroo haqni hin jirre yeroo waliigaluun hin jirre yeroo ilaafilaan yeroo haqni hin jirre yeroo waliigaluun hin jirre yeroo ilaaflaameen hin jirre waliin mari'atanii hojjechuun hin jirre jechuudha. hojjechuu danda'uun hin jirre bu'uurni gabaabaan tokkini dhiibbaa fedhisirraa tuume akka bishaan gabatee oliif gadi yeroo sinaan qaamni gareen hangi tokko ol ijaaree akka bishaan gabatee si dhiibee olii gad gisee si naanneessu jaa nu malee baanaa bara haya inni kun nama Oromummaa jalaatti guddate hooggansee qaabsoo Oromoodha. Inni kun nama Oromummaa jala guddateef hooggansa walooti hoogganni waliif kuusa hoogganni wal baachuu danda'u qaba waliin jiraachuu danda'u qaba wal hammachuu danda'u qaba waliin deemuu danda'u qaba bakki ilaalchi akkas hin jirretti uummata Oromoo biraa fi akkasumas Oromoo biratti abaarama hin ta'u. Dhageeffadhu waan jedhe lafa cubbuun guuttetti lafa dhugaan fagaattetti lafa shirrii heddummaattetti lafa haqni dhabametti lafa gareen takka akka bishaan gabatee irra gamana si gootutti lafa dhugaaf qabsaa'uun dhabamtetti ummata Oromoo biraa fi waboo biratti na baaramu jedheen irraa dhaabbadhee jedha. Maaf irraa dhaabbatee ummanni Oromoo fi waboon maa isaa bara waan inni jiru dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu. Kunini borseenattu nagaa. Borseenaa nagaafata. Ifatti argaa jira. Yakka kanaaf bor Waaqayyoon nagaafata. Ayyaan loo namni nagaafachiisu. Boru Rabbiin nagaafataa jira. Abbaan irra nagaafatu yoo dhabames Waaqayyoon nagaafataa jira. Ayyaana abbaa haadhaa kiyyaan nagaafachuu taa'aa jira. Eebbaan barbaada malee abaarsa Oromoodhaan barbaaduu jira. Kanaaf hin didee jira dhageeffadhu. Nagaafatu danda'an jirreyyuu ayyaanni abbaa kootii nagaafata ayyaanni Oromoo nagaafata. Ayyaanni Oromoo nagaafata. Cubbuun dhala keessatti hooggan abaarsaa hin ta'u. Hooggansa abaarsaa hin ta'u. Fuudhuu jedhee didee jechuudha. Qabsoo Oromoo hooggan diduu otoo ta'ini. Qabsoo Oromoo didee jechuudha. Dhalooti cubbuun dhaalam ta'ee jiraachuun barbaadu. Nama cubbuun dhaalam ta'ee jiraachuu barbaadu. Qabaa cubbuun adabu Waaqayyoo qaba. Cubbuun hin dhaalamuu jedhee hangi san daandii heeraaf seeraa baa'utti deebitanii sirnaan buluu deebitanitti cubbuu keessanii hin gaafatamu. Hayyee mee kanumatti aansuudhaan immoo yeroo waan rakkoo jiru kaasta. Hanga daandii Oromummaa irratti deebitanii hanga safuu eeggattanii cubbuu teessanii angaafatamuu barbaadu. Ayyaana Oromoo ayyaana haadha abbaa kiyyaan nagaafata an cubbuu keessan seenu jeen irraa dhaabbadhe jaabar jarri jarra cubbuuti jaabar. Daandiin daandii cubbuuti jaa. Imalli imalla cubbuuti jaa. Galmi galma cubbuuti jaa. Kanatti immaa abaarsan fudhadhu jeetiin keessaa dhaabbadhee jaa. Dhageeffadhu. Ani jirtu gaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan qabsoo kana gaggeessaa turtan keessatti immoo waan milkeessitan maaltu ture yookiis immoo itti milkoofneerra yeroo kana hojjechaa turretti kan jettan muraasa gaa uummanni illee dhaggeeffattoonni illee dhaggeeffachuu waan barbaadaniif. Amma tanarraa kaanee gara xinxala keenyaa ayyaana. Amala shanee ni beeynaa jenne ni gaafon. Amala shaneerraa maaltu ta'uu ta'aaf dura. Jal gollicha dheengee irratti maaltu ta'uu ta'a. Maaliif keelloon waan kana itti muddamee dabarsuu barbaade? Keelloon akkamirraa akkate? Maaf dhibame? Waan kana keelloon dabarsuudhaaf imaammanni waan kana duwwa jiru. Askwaaluu mistir. Hiccittiin dhokattuun ከዚህ ጀርባ ያለው ምንድነው? ማሊ ኸሎን ዋን ከነ ወላሌ ደበርሴ ሞገሊ ቀባ ከሮረ ቀባ
waan kana booda waan fidu deemuu jira waan godhu deemuu jira maali wanni keelloon imaammate tan jettu xinqaala kannuun barbaachisaadha jechuudha tokkoffaa gollichi dheengeedha dhalootaan boorana guutumaa guututti lafti boorana safuu abbaa gadaatiin jiraatti abbaan gadaa waa abaarraan booranni hundee waa abaara abbaan gadaa eebbisnaan booranni hundi waa eebbisa wal dhageetii jiraa jechuudha wal jala deemuu jiraa jechuudha waliif amboomuu jiraa jechuudha sirna gadaa ka Oromoo san ka dhugaatu jiraa jechuudha boorana keessa gollichi dheengeedhaa boorana irraa ta'uun adda bilisummaa Oromoo woboota amma wayyaanee hojii walii galteef daandii isaa guutite booranni maas badhaadhina fudhate akkuma Harargeetti booranni badhaadhina fudhate akkuma ilmaan Tuulamaatti booranni badhaadhina fudhate akkuma ilmaan Oromoo biraatti akkuma Itoophiyaanota biraatti daandiin na baasu badhaadhina jee sanirra ciche tanaaf gollicha dheengeedhaa hogganaa zoonii achi ta'ee gizee gaggeessu dhaloota booranaa ta'uun ifiifuu rakkoo taatee jechuudha. Tanaafuu shaneen maal yaadde gollicha dheengeedhaa dhabamsiisuudhaaf karoora qabdii jechuu qabaduu naaf tana. Akkamiin dhabamsiisuu deemti ta'ettuun xintaala sii kan naa dhagaye tanaas. Gammachuu abbooyyee nama jedhamu bakka gollicha dheengeedhaa buusne jechuudhaan amma dubbachaa jiran. Gammachuu abbooyyee kun dhalootaan warra shawaati. Karoorri isaa yaaniif amma gammachuu abbooyyee kana itti gaafatamaa zoonii kibbaa goonee gollicha dheengeerraa fuunee isa aangoorra keenye amma booda gammachuu abbooyyeetu woboo zoonii kibbaa gaggeessaa jaaniiti shaneen labsuu deemti. Yaa haasoo keenya kana dhageessee nurra dhaqqaban jettee yoo dhiiste malee karoorri jiru kana. Kennoo nama gollicha gammachuu abbooyyee kana fiduu deematti aanee. Zoonii kibbaa ammasii hoogganu jiraa bitii jeeti kaasaa jechuudha. Achi booda shaneen gammachuu abbooyyee kana ajjeesuu teessi. Hogguu gammachuu abbooyyee kana ilma shawaadhaa ajjeeste. Shaneen maal jettee haasofsiisuu deemte jechuudha. Gollicha dheengeetu gammachuu abbooyyee ajjeese jetteeti olola banuu deemti. Akkuma jaarraa baaruu ajjeese jette san qabadhuunaaf. Gurrasi calaw akkuma jaarraa abbaa gadaa baaruu jeeseettee nama meeqamurru godhaa turte wal goosisaa turte sanitti gammachuu abbooyyeedhaa dhalataa shawaa addi bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa ajajaa si goone jaanii eegas ajjeesanii gollicha dheengeedhaatu gammachuu ajjeesee jaanii gollicha dheengeedhaatis maqaarra dibuu yaanii jechuudha. Eegas gollichi dheengeedhaatis maqaa gurra diban kaayoo isaanii maali akkuma Harargee fi Arsii wal lolchiisanitti akkuma kiristaanaa fi Islaama wal lolchiisaa bahanitti akkuma amantii adda addaa wal nyaachisaa bahanitti Booranaa fi Shawaa idduttis hurruma wal jibbansaa hurruma diinummaadhaa ilma shawaatu ilma boorana ajjeese jechuudhaan olola uumuudhaaf yaanii jechuudha. Booda deebitee shaneen ammaas gollicha dheengee ajjeesti jechuudha. Jarra lamaanuu baqa ajjeesteef wayyaanee fiddee zoonii kibbaarratti ajajaa gootee kaayyachuu deemti jechuudha. Nu malee caasaa Daawud Ibsaa Firee Maashoo gitee jechuudha. Saniifuu gollicha dheengeedhaa woboo keessaa ba'uusaa keelloon wanni fideef. Gammachuu abbooyyee zoonii kibbaa ajaja jechuu fiduudhaaf itti aansee gammachuu abbooyyee maas ajjeesanii shaneen gollicha dheengeetu ajjeese jaanii gollicha dheengeerra maqaa kaa'anii dhagaa tokko waa lama gosaa fi lammii Booranaa fi Shawaa wal lolchiisanii gollicha dheengee fi gammachuu ayyaanaa abbooyyeetis wal ajjeesisiisanii dhabamsiisanii jechuudha. Wayyaanee zoonii sanirratti hooggansa godhachuu. Gollicha dheengee jiru wayyaaneen zoonii kibbaarratti hoogganaa taatee deemu ammaa dadhabattee wal rukutaa jiran.
والبليسا جرنا ماو شنين بكمية قد الدباتات دارا والخطو جرتي من ماو خو جاري جلني أنا أنجاو في جانو جو خلفنا دي جنبدا جو في دنتا ساني جه وجاري جلدي أكاسو ورخطو جرن سنيفو جرال ميكنا جمعشوا أبويه في قولي چنين كده زوني سنيرا أجيساني دا بمسيسون شنين داف comfortable زوني ومايچو حالا عندها وماف akka fadanitti walde fidanii rakaawda akka fidanii taklee fidanii rakaawda akka fadanitti mogas fidanii rakaawda mogas mo magas akka fadanitti taklaa fidanii rakaawda jara junta kana fidanii achi rakaawdaaf isaaniif mijaawaa jechuudha jara lamee wala jeesisuun kaayoo isaaniiti tana maaliin garree jirra bara 1983 wajira gullalletti addi bilisummaa oromoodha bara 1983 warri urmiidhaan gaafas turtan wajjiruma gullalleta finfinneedha keessatti addi bilisummaa oromoo nama areenni gadheeraa nutti fidina wajjira keenyatti hin dhiyeessinaa nama suduuta qabu nutti hin dhiyeessinaa jettee islaama balfaa turte maaliif tokkoffaa terroristi jaarraadha jaanii lameenfaa ameerikaa maallaqa nuun kannitu gara biraatiin ammas maal jettee haasoyti Ogu kama kamtechu ogu khobat tachi baate nu malen oso oromo nuti kristiana taate amerikan kaate nu gargarte bilisomne jani ason so islam fadani yechu wani jarran islamumma ofajani irradula turani mistan maechu jarran oromumma kabsay mal islamumma bide ege isan arkatti oromumma najisomte khara amantiidati ni on oromo milkeese je deme male addi bilisummaa oromoo ka jaares ka uumees ka khalaqees isa badoo badhaasaa faadhaa wajji jaare ilma salaalee ilma shawaadha baaruu faadhaatu itti dhufe leencoo faadhaatu harreen itti dhaqe summii qabsoo oromoo barasan keessatti achi galchanii baaruun akka duutuu taasisanii badoo badhaasaa akka duutuu taasisanii shiran jarra baro jese jani maqaa kijibaa uumanii qabsoo hamtuu oofan jechuudha akkuma amma Hacaaluu Abiyyi jeesan jani ololo oofan kana numaleen wahuma jarra abbaa gadaarratti ta'etu Abiyyi irra deemu jira akkuma Abiyyi tokkummaa Amaaraati oofa janit jarra tokkummaa Islaamaa oofa amantii oofa jani ololo irra oofaa ture akkuma Abiyyi oromummaan qabu jani jarraan oromummaan qabu yamani da amantii oofa jani gosaa fi lammii keessa baasuudhaaf tattaaffii godhaa turan baaruun akkasitti du'e jaarraa ajjeesee jaan jechuudha badoo badhaasaadhaa ilmi salaalee ilmi shawaa intellectual nama finfinneedhaa jaarraa abbaa gadaatii wajjin gaaraggale nama qabsoota na bilisummaa hidhannootiin oromiyaa wala woobsina jee eenyu hunda dura mancaa fi icaatii fi mi'eessoonii fi kana hunda didee gaaraggale jaarraa wajjin dargi leencoofaa baaruufaa maal ajjeesuu kaate baqatanii harargeetti harreedhaan karroodha kan jechuudha haramaaya harree irra ta'anii warra karroo maabara dadaa dhaqeetu adda bilisummaa oromoo adda dhahee badoo badhaasaa namicha hayyuu san nurraa dhabamsiisee baaroo nurraa dhabamsiisanii qabsoo teenya bakka lamatti adda kutanii jabuutiin ba'an jechuudha wahuma jaarrarra godhani shanyiin nu maleedha gosti nu maleedha gareen shiraa ammallee abbaa isaanii abbaa shiraarraa fudhatanii lafa jala yoo nuti aangoon qabanne oromoon ongo'uu qabdi yoo nuti aangoon qabanne oromoon dhabamuu qabdi yoo nuti aangoon qabanne oromoon milkaa'uu qabdu yoo nuti aangoon qabanne oromoon milcaa'uu qabdu oromoon gaaraagaluu qabdu gaarumatti itti naggadna maree oromoon masaraa seenuu qabdu jaanii arra muumicha ministeera obboleessa keenya gudeeda keenya lammii teenya ilma abbaa gadaarratti akkuma jaarraa hunxuxatti ariyaa turan sanitti isallee arra rabbiitu Abiyyi gaa oromoo dammeessee fi arra rabbiitu Abiyyi oromoo cinaa dhaabe arra rabbiitu Abiyyi sabaa sablammii isa jaalachiise arra rabbiitu Abiyyi masaraa isa naqe arra rabbiitu Abiyyi wajjin jira dadhabatan malee silaa qaata masaraa baasanii wayyaanee masaraa galchan jarre qaata silaa qaata ammallee singalle jechuun tamni isaan taphatan
ammallee shirrii isaan taphatan cubbuun isaan dalagan dallaalummaan qabsoo keessatti isaan godhan akkasitti ilmaan islaamaa bara 1983 waajjira adda bilisummaa oromoo kan gullallee kan namni areeda qabu namni suduuda qabu namni islaama ta'e akkatti hin dhiyaanne nutti hin dhiyeessinaa jedhanii dhorkaa turan jechuudha. Asaffaa Jaalataa Piroofeesartichi amma dhiyootan ragaa waan dhiyootan ortodoksii qabsoo oromoo hongeessa jee ortodoksii arrabsutti jiru laal islaama milkaa'uu dinnaan ortodoksiin dhufan amma namichi Piroofeesar Asaffaa Jaalataa gaagaafaan biyya alaa jiru san akaafaa jallaa jennaan inni beeytanii Asaffaa Jaalataan jennuun amma qaama mootummaati jenneetuma waan takka maquma ayyaamna malee gaafa durgisee qoosaa baasnuuf akaafaa jallaa jennaani bara. Piroofeesar akaafaa jallaa jennaani Asaffaa Jaalataa. Akaafaa jallaan kun yaa akaafaa jallaan kun Asaffaa Jaalataa jechuudha. Asaffaa Jaalataadhaa Piroofeesartichi amma Ameerikaa jiru. Nu maleen kun amantii ortodoksiitu qabsoo oromoo nu harka masheessu jira. Qabsoo oromoo bilisoomsuu nu dhorke jee hin dubbanne. Akkuma islaama irratti ijibbaatanii dadhaban san ortodoksiidhaan dhufanii jechuudha. An amantiin tiyya islaama ortodoksii abbaan fadhe yoo waan fadhe jeen nan rakkisu. Ammoo amantiin hundi mirga qabaachuu qabdiifiin falmaan. Ortodoksiin amantii oromoodhaa ortodoksiin amantiin ortodoksiidhaa ta qabsoo oromoodhaa hongeessite hin dhageenyees hin agarreessan. Amantii islaamaa ta qabsoo oromoo hongeessite hin dhageenyees hin agarreessan. Amantii waaqeffataa ta qabsoo oromoo hongeessite hin dhageenyees hin agarreessan. Pirootestaantii amantii oromoo qabsoo hongeessite qabsoo laamsheessite hin dhageenyees hin agarreessan. Garuu nu malee kun Piroofeesar Asaffaa Jaalataa qoosaa isaa kan hin duri isaa baase akaafaa jallaan kun ortodoksiitu qabsoo teenya doomsee isaanii nu hongeesse jee dheengadda dubbachaa ture. Dheengaddaa kan. Shina jarri kun amantiidhaan nurra dalaguus laala. Oromummaadhaan nu dadhaban. Gosummaan nu dadhaban. Naannummaan nu dadhaban. Amantiin nu dadhaban. Mee laal wannummaan isaan hin diigin nu kana hongeessuuf ni jira. Akaafaa jallaan. Piroofeesar Asaffaa Jaalataa akaafaa jallaa jennaan gaafa biyya alaa jirru san. Amma gaa waan takka jechuun dandeenyuuf usnaaru. Wanni jaana hedduu bara. Xiqqoo lugaamaan nu jiraaf usna. An gizee takka silaa hin mootummaa keessa seenuu waan dha'een jaabeeta. Maaliif lugaama na qabuun fadhu an mirgaan fadha. An bilisa ta'ee waan fadhee dubbachuun fadha beeta. Lugaama ammoo kuteetumaan dubbadha jechuun balaan feetaa buutu an sabaaf hin qabsaa'e. An sabaaf dhaabarraas hoggansarraas an sabaaf hin qabsaa'e. Sabni kun milkiinsaa daandii ida'amuu kanaan milkaa'a. Saba kanaaf wanni malee badhaadhina. Tanaaf hin qabsaa'a. Daandiila. Oromoof daandiin mohannaadhaa ida'amuudha. Oromoof wanni malee badhaadhina. Raayitiidhaa jechuudha. Tanaafiin hadheeffadhee obboleessa kiyya muummicha ministeeraa bira dhaabbadhee qabsaawaa jechuudha. Jallina garraan hin usu. Dhaabuma kanaa hun jaaladhu jechuu baru bakkaan jalloo harkatti yoo nuse. An jaarmummaan kun akka jabaatuun fadhu jechuudha. Bakka irriina harkatti yoo callise. Jaarmuma kanaafuu quuqaman qabu jechuu baru bakkaan hattuu harkatti yoo callise. Hai. Yoon dhugaan badhaadhina jaaladhe yoon dhugaan daandii mo'annuu jaaladhe hattuu saaxiluun qaba. Jallina himuun qaba. Kaka'uu qabu himuun qaba. Yoon dogoggoranii fudhadhe yookaan daandiin sirriin tadaa jechuudha. Akkasii leencalloon irraa qabaa jechuu badhaadhina irraa. Kiyya badhaadhinni. Kiyya daandiin ida'amu. That is why I am fighting for it. Tanaafin lafeerra ajaja malee iyya kanatti leencalloo siitiin qaba. Quuqama siitiin qaba. Hadoojjii siitiin qaba. Moohuu siitiin barbaada. Sabni kun gadadoo keessaa bahuu arguun fadha. Oromoo hofoltuun arguu fadha. Oromoo quuftee daqqifattuun arguu fadha.
Sabaa sablammii gammadee quufee deeqqifatuun arguu fadha. Itoophiyaa badhaateen arguu fadha. Walqixxummaa siranteen arguu fadha. Hacuuccaa saba tokkorra lammii tokko gosa tokkorratti geessuun fudhadhu jechuun amantii takka irratti illee. Kanaaf lapheerraa qabsaa'aaf jechuun yoo ammaa dhaabaaf nu akka fufufeet jallina osoo gartuu ustaqa. Daba osoo gartuu ustaqa. Shira keessa daleedaqa. Kufaatii isaatiif hagaay gootaqa. Jaakkeeta sadii kaayyattaqa. Dhara qofa haasoytaqa. Tajaajila dhorkitee lammii mufachiistaqa. Shanee hulluysistee ganda keessaan caceetaqa. Nagee booreessitaqa. Malaamaltummaa afuuftaqa. Asiis butachuu irratti bobbaataqa. Tana wanni dinnuuf leecalloo irraa qabna. Tana balleessu wanni ejjennuuf leecalloo irraa qabna jechuudha. Tun bifa saniin qixatti hubatamuun barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoodha. Dhaaba kasaaraadha. Dhaaba lammii hongeessa. Dhaaba tokkummaa hongeessa. Dhaaba saba Oromoodha. Gosaan adda qoodi. Gandaan adda qoodi. Qe'een adda qoodi. Amantiin adda qoodi. Tokkummaa balleessa. Injifannoo balleessa. Akka ta'e namni hundi hubachuu danda'u qaba jechuudha. Gollichi deengeedha. Rabbiin si haa eegu. Gammachuu ayyaanaa. Rabbiin si haa eegu. Gammachuu abbooyyee. Rabbiin si haa eegu. Ifumaaf isin ajjeesanii tokkootu tokko ajjeese jedhanii akka oduun biraan dhufne adaraa wal eeggadha. Wal cina dhaabbadha. Miidiyaan mootummaadha. Miidiyaan dhuunfaa biyya keessa jirtan hundi gollicha dheengee bakka jiru barbaaddanii gammachuu abbooyyee bakka jiru barbaaddanii dhugaa jirtu uummataaf gadi fiduun dirqama keessanii jechuudha. Hattuun iddoo tana nuti hattummaarra bobbahaa jirru fuula nu guurtan. Hattuun nyaara nu guurtan. Isinii bada malee nuti baduun teenyu. Gurra si calawu. If beeyta wal beeyna. Si bada. Si hidhama. Si gaafatamuu ta'a malee. Hattuun saba keenya saamtan. Hattuun saba keenya roorristan. Hattuun naggada keessa seentan. Saamicha keessa seentan. Hattuun dalagaa ummataa dalagaa hawaasaa saamurra bobbaatan. Hattuun badhaadhina keessaa xaliiloottee dhabamuu qabdu. Tanaaf ammaas adda keenya rasaasaa kanneen qabsoonaa jechuudha. Ishururuu eellam araaramni hin jiru. Wal arguutee nyaara kutuu miti feetuuf morma firraa kuti. Gaafa hattee mataa ol qabatte kopheetii jala jirtaati. Gaafa dhugaaf qabsooytee badhaadhina mo'achuu ciccitee hojjette immoo mataa kiyyarra na jirta. Kopheenuu asirra na deemta. Gaafa Oromoon mo'achiisee haqaaf injifachiisee deema jette kopheen asirra na deemuu ni dandeessa. Laal ispaaltii tanarra kophee kaayyattee na deemuu ni dandeessa. Siifin obsa. Siifin fudha. Gaafa hateetiin mataa ol qabadha jettee immoo gad cabseetiin kopheetii jalatti sirra deemuu ta'a jechuudha. Achi barbaadii leebaa hundu. Waliif gatteenya jechuudha. Yeetim aanarra jiraadhu, godinarra jiraadhu, naannoorra jiraadhu, federaalarra jiraadhu, caffee keessa jiraadhu, mana marii keessa jiraadhu, paarlaamaa keessa jiraadhu, bakka feete jiraannaan we will fight, we will arrest, heeraaf si dhiyeessina. Mark my word. Si faana jirra. Si qabuu teenya. Heeraaf si dhiyeessuu teenya. Abadanuma baafachuu hin dandeessu. Abadan. Jala sararitan akka gaariitti. Abadan. Ni garta. Qabadhu guyyaa kananaaf. As keessa teessee kana laalu jirtu ni beeka. Waliif himuu ni dandeessan. Si qabna. Si hiina. Mana murtii si dhaabuu teenya. Maskaran 24 booda wal agaruu teenya jechuudha. Ni garta. Hattuu ummata bochistee saamu jirtu. Federaalatti, kan paarlaamaa keessa jiru, kan ministeerarra jiru, kan naannoorra jiru, kan godinarra jiru, kan aanarra jiru. Tokkoon kee kana harkaa baafattee hin jirtu. Tokkoon kee.
ummataa fi qabsaa'u as jira siin saaxila siin hidha mana hidhaa seentee maas mana murtiitti akkumaan Jawaariin je daandiin ati irra deemu jirtu kun mana hidhaa si geessaa abdiilee wajjin kaartaa taphachuu ta'e isaan jenneen Jawaariin daandiin hattoota badhaadhina keessa jirtus mana hidhaa isin geessaa isiniin hudhoo teenya isin kasasuu teenya adabuuf teenya ammaas isin you'll see wal agarraa jechuudha qabsoon tun ta ilmaan Itoophiyaa hunda daawwattoonni kiyya kan gammaa ofsaan hojii turtan guddaa galatoomaa sheer godhaa dhaamsa kana hunda ilmaan Oromoo keessaa fi ala jiran hundaan ga'a rabbii isin uume kan na uume kan guyyaa qiyaamaadhaa naa fi isinis dura dhaabbachuu teessanii jechaan isin jaaladha rabbi malee waa takkan sodaadhu nagaan naa tura qophii biraatiin hanga walitti dachaanu halkan gaarii naa qabadha guyyaa gaarii naa qabadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh